Addunyaan badunyaam addunyaan badunyaam addunyaan badunyaam yaalla ነገር በሙሉ sagantaa keenya akkasiin booda ammas akkuma itti fufetti jira amma immoo sagantaa keenya kan keessummaatti kan argannu sagaleen kan kee xiqqoo gara Alii Birraa kana dhiyaataa yoo muuziqaa Alii Birraa hojjette antolaan si hujaanaan jedhe lakki kana tolaan naa hojii Steejiin murkuzii fi gurabaan waliin dalaydee sagantaa akkamii dalaguu dandeettii? Gaafa maatiin gurabaa gara gurabaatti dhufutti bifa sanyii sun ta'an bifa gaarii ta'een bifa haala mijataa ta'een haala mijeessinee fi akkasitti isaan taqabballee keessummeessinee geegessina malee bifa ol fuudhanii darbisan. kabajamtoota dhaloota keenyaa sagantaa keenya akkasiin booda ammas akkuma itti fufetti jira amma immoo sagantaa keenya kan keessummaatti kan argannu keessumoonni keenyiin kan guyyaa irraa immoo dargaggeeyyii hojii hawaasummaa irratti bobba'aniitiin yeroo ammaa kana magaalaa Shaashamannee keessatti hojii gurguddaa hojjetaa jiran asitti affeerreetiin marii waliin taasisuudhaaf kaanaa fi kan walitti qabamne akkam jetta? Maashaallah har'a guyyaa har'a keessumoonni keenya warrumaa steejii takkarra argamnu hojii gaggaarii hojjeturra argamanii keessumoonni keenya asaanaa kana immoo babbarakatu jiranii nama lama qabannee dhufu jira duraan nama tokko ta'a teessoo kanarra inshaallah guyyaa har'aa obboleeyyan keenya waliin turtii kasaasisu ta'a hanga dhuma sagantaa keenyatti akkan waliin turteen isin affeera. Inshaallah obboleeyyan waamicha keenya kabajeen dhufuu keessaniif hedduu galatoomaa. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Mee daawwattoota keenyaaf dursa maqaa keessanii fi iddoo irraa dhuftan himtaniitiin gara gaafii keenyatti seennaa sirraa haa eegalu. Galatoom nutis duraan dursinee waan nu affeertaniif galatoomaa isin jenna. Maqaan kiyya Muhammad Kooree Adeemaan jedhama. Magaalaa Shaashamannee irraan dhufne. Magaalaa Shaashamannee irraa. Galatooma maqaan kiyya Sudee Saabbuu jedhama. Anis magaalaa Shaashamannee irraa dhufe. Baga nagaa walitti dhufne inshaallah turtii keenya turtii gaarii ta'a jennee yaadna. Dhiyeenya kana Shaashamanneetti sagantaa tokko qopheessuudhaaf sochiirra kan jirtani. Garuu immoo achi dura Shaashamanneetti hojiileen hojjetaman keessattuu immoo dargaggoota keessanii kenniin hojiilee gurguddaadha kan hojjetamaa jirani. Nuti illee kanuma sababeeffachuudhaan sagantaa keenya simboo guyyaa har'aa irratti keessummaa goonitiin kan isin affeerre. Mee Shaashamannee ahwaalli Shaashamannee jiru mee maal fakkaata? Sochii islaamummaatiin wal qabateetiin sochii dargaggootaatiin hojii tola ooltummaa hawaasummaa isin hojjetan kanaan wal qabateetiin ahwaalli Shaashamannee jiru maal fakkaata mee maammee? Galatooma sochiin dargaggoota magaalaa Shaashamannee keessatti bareeda hedduu namatti tola. Sochiin garaagaratu jira. Karaa hundaanuu sochiin dargaggoonni taasisaa jiran waan jajjabeeffamuu qabu. Haala mishaan jiran. Mashaallah. Daawwattoonni keenya ijoolleen yookaan immoo dargaggeessi umrii kanaan maal dalaganiiti yookaan immoo hojii maal irratti argamanii nama kamiinuu fidanii dhufanii jedhaniitiin gaafii itti ta'uu mala. Dargaggeessi warroonni asitti affeeran kunniin warroota sagantaawwan adda addaa hawaasa keessatti qopheessuun beekamanidha. Adda durummaadhaan dura bu'ummaadhaan dargaggoota hedduudhaaf warra fakkeenya ta'an sagantaawwan steejii hedduu magaalaa Shaashamannee keessatti sagantaa beekama qopheessuudhaan warra argamanii. Bu'aa bahiin sagantaa tokko qopheessuudhaaf bu'aa bahii hedduu keessa darbanii sagantaa akka biyya keenyaatti immoo sagantaawwan steejii hedduu beekamaan hin jiru sagantaa steejii beekamaa tokko kan qopheessanidha. Mee bu'aa bahiin isaan sagantaa kana qopheessuuf keessa dabran maal fakkaata? Ammoo sagantaa steejii qopheessuuf banaa hawaasni qabu hedduudha. Sagantaa steejii qopheessuuf ammoo maaltu isaan kakaasee gama kanaan jechuun ni barbaada. Ayyee galatooma. Sagantaa kana qopheessuuf akkuma waliigalaatti hawaasni magaalaa Shaashamannee hawaasni musliimaa hawaasa bal'aadha. Hawaasa waan baay'ee barbaadudha. Kan irratti hundaa'uudhaan tola ooltummaa adda addaa irratti akkasumas sagantaa waltajjii garaagaraa qopheessuu irratti dargaggoonni walitti gurmaa'aniitiin bifa adda ta'een hawaasa bifa aartiidhaan hawaasa tokko barsiisuudhaaf isa irratti xiyyeeffataniitiin kan ka'anidha. Isa qopheessuuf immoo isa yookiin isa gara hawaasaatti dhiyeessuuf bu'aa bahii baay'ee qaba. Bu'aa bahii san keessa hawaasni kun waan gaarii akka argatuuf waan barumsa gaarii bifa aartiidhaan bifa garaagaraatiin akka argatuuf
qophii adda addaa godhuudhaan gara hawaasaatti dhufaa turre. Yaa jidduu kana keessatti ደግሞ chaalenjii garaagaraa yookiin bu'aa bahii garaagaraatu jira. Sanniin dargaggoonni magaalaa Shaashamannee walitti gurmaa'uudhaan bifa adda ta'een bifa qindoomina qabuun bifa bareeda ta'een gara hawaasaatti dhufuu danda'aniidha. Achi keessa ደግሞ chaalenjiin garaagaraa akkuma jirutti ta'e jechuudha. Mashaallah. Nafi magaalaa Shaashamannee keessatti waltajjii beekamu tokko jira. Maqaan isaa Gurabaa jedhama. Dargaggootuma kanneen kan jalqabarraa bu'uureffameetiin waltajjiilee hedduu kudhanii ol ta'anidha kan hawaasa magaalaatii fi naannawa san jiraniif qopheessanii. Gurabaa gaafa jalqaba eegaltanii fi yeroo Gurabaan immoo wayitii amma irra jiru kanaa fi gaafa jalqaba eegaltan garaagarummaa hedduutu jira. Sagantaa tokko immoo sagantaa adda ta'e tokko gaafa qabatanii gara hawaasaatti baatanii hawaasaaf haaraa ta'uu danda'a waan ta'eef chaalenjii garaagaraatu isin qunnamuu danda'a. Mee simannaan hawaasaa gaafa jalqaba sagantaa keessan Gurabaa waltajjii Gurabaa jedhu qabatanii gara hawaasa bal'aatti baatan deebiin hawaasa yookaan immoo simannaan hawaasaa keessattuu dargaggoota magaalaatiin wal qabateetiin maal fakkaata ture? Akkuma maqaa isaa Gurabaa jechuun waan haaraa yookaan keessummaa waan biyya keessa hin jirre waan haaraa jechuudha. Kanaaf aartiin kun biyya sanitti jechuun bifa aartiitiin daawaa geggeessuu yookaan immoo bifa aartiitiin ummataaf waan diinii kana geessuun hagas marallee hin baratamne waan haaraa ture dhugaa dubbachuuf. Saniifuu maqaallee kan Gurabaa jennee itti moggaasne sanumaan sababuma saniitiin ture. Akkuma maqaasaa haaraa ta'ee ture ummataaf hawaasaaf hawaasa naannootiif nan yaadadha wayita Gurabaa tokkoffaa hojjannu yaa'u galma xiqqoo wayii keessa jalqabneeyyuu sunuu guutuu hin dandeenye ture. Akka ammaa tikkeetti illee gatii guddaan fa'aa gurguree yookaan immoo gatii guddaa itti kennineeti osoo hin ta'in gatii xiqqootiinuu kadhannee invite godhaa akkasitti barsiisaa turre. Booda garuu uummanni musliimaa naannoo san sirriitti jaalatuu danda'eera. Akkasumas keessummoonni shabaabonni hedduun sagantaa kana jaalatuu danda'aniiru. Deemee haga naannoo yookaan immoo aanaawwan Shaashamannee jiran fa'aa kun makiinaadhaan dhufanii haga sagantaa daawwatan sagantoolee gurguddoo gaggeessuu dandeenyeerra. Akkasumas sagantaan Gurabaa xiqqoo ka adda godhu sagantaa sanirraa yeroo maraa nashiidaan yuuniktee eegama. Santu akka biyyaalessaatti illee hin beekama. Daawwattoota hedduu argata. Kanumaan bakka aartii sanuu aartii Oromoo aartii afaan Oromootiin ka musliimaa babal'isuu isaatiin guddaa adda taasiseeraanii. Amma alhamdulillah akkaan sagantaa hawwatamaa fi gurra nama keessallee jiru ta'uu danda'eera. Mashaallah. Sagantaan isteejii Gurabaan sagantaa hedduu beekamaadha. Miidiyaa keenya miidiyaa miilaa waliin kan dalagamuudha. YouTube irratti nashiidaawwan inni hojjetee hedduu jaalatamaa fi fudhatama hedduu kan argatedha hawaasa keessatti. Gurabaan Shaashamannee keessatti haa eegalu malee Shaashamanneef hin eegalle. Inshaallah fuulduratti ammoo babal'iftanii magaalaawwan biraa irratti akka hojjettan abdii guddaa isin irraa qabna. Mee fuulduratti warri Gurabaa warri qopheessitoonni Gurabaa maal karoorfatanii dhufuu jiranii viijiniin isaanii ammoo eessa wanni isaan ka'aniif eessa waan jedhu gaaffii isin dhiyeessu barbaada. Galatoomaa akkuma dura jechuuf yaalne Gurabaan gaafa dhufu gaafa keessummaa ta'ee dhufu gaafa akka waan haaraa ta'ee dhufutti fuuldura isaatti kaayyoo gurguddaa kaayyoo fagoo kaa'atee dhufa. Kaayyoo san dammoo galmaan gahuuf cimeetiin bifa adda ta'een itti dalagaa jira. Ammas ka magaalaa Shaashamannee qofa osoo hin taane akka biyyaalessaatti akka Oromiyaatti akka sanis darbee akka Itoophiyaatti sagantaa bifa aartii ta'een bifa afaan Oromootiin keessattuu naannoo Oromiyaa hawaasa naannoo Oromiyaatiif bifa aartii ta'een wantoota adda addaa barnoota Islaamaa akkasumas wantoota barsiisoo ta'an hawaasa Islaamaa akkasumas wantoota gara hawaasa keessatti baay'ina fudhatama qaban isa san promoot godhuudhaan miidiyaan sinis ta'ee gara waltajjiidhaan hawaasa biratti ammas fudhatama argatee jira. Fuulduras kanaa ol akka biyyaalessaatti akka walumaa galatti akka addunyaattu fuuldura isaa fagoo godhatee kaa'atee
taargeetii sana yookiin fuuldura san kaayyoo san galmaan gahuuf jabaatee kan hojjetaa jirudha jechuudha. Mashaallah. Keessattuu yeroo ammaa kana nashiidaaleen afaan Oromootiin hojjetaman irra hedduun isaanii bu'aa waltajjii gurabaa kana. Waltajjiin tokko gaafa geggeeffamu kaayyoo ni qabaata. Hawaasa irratti jijjiirama fiduu barbaada. Gama artiitiinis jijjiirama fiduu barbaaduu danda'a. Mee gurabaan erga eegaltanii waltajjiilee meeqa qopheessitan gaafii jalqabaati. Ittaan suudhaan immoo jijjiiramni inni hawaasa irratti fide. Waltajjii tokko gaafa qopheessanii gara hawaasatti baatanii jijjiirama fiduun dirqama. Akkuma isiniin kaase gama artiitiinis jijjiirama fidee jiraachuu danda'a. Daawaa hawaasa bal'aadhaaf yeroo gabaabaa keessatti illee geessuudhaan qabatee jijjiirama fiduu danda'a. Mee jijjiirama biraa hoo kam fide mee gurabaan erga eegalameeti akka hawaasa keessattuu immoo akka Oromiyaatti osoo xiyyeeffatanii himtanii. Bareeda. Akkuma beekamu wanti gurabaan waan guddaa inni hojjete keessa tokko shabaaba qabuu isaati yookaan immoo dargaggoota irratti fokas godhee hojjetuun isaa adda taasisaa. Akkasumas hojiin aartii inni hojjetu bifa kwaalitii yookaan istaandardii isaa eeggateen kan armaan dura bifa hin jirreetiin dhufuu isaati. Akkuma argitan sagantaan tokko yoo hojjetamu yoo gurabaa yoo argitan waan maraarratti cinqama waan kwaalitii jedhamu maraarratti cinqamee hojjeta. Akkasumas nashiidaaleen inni baasullee akkasuma jecha kwaalitii isaarratti cinqameet aartiiwwan yookaan immoo nashiidaawwan armaan dura hojjetamaniin bifa adda ta'een fi bifa hawwataa ta'een hojjechuu isaatiin jaalatamaa taasiseera. Hamma waan maraarratti maqaa kwaalitiidhaan akka hojjetuu fi kireetivitii adda addaa fayyadamneet akka jaalatamaa ta'u gooneerra. Yoo akkuma beekamu daawaa sa'aatii tokko sa'aatii lamaa godhamu daqiiqaa 5-10tti nashiidaa daqiiqaa 5-10tti karaa saniitiin karaa hawaasaa karaa shabaabaatiin geessina. Lammaffaa immoo yeroo hedduu daawaan koo godhamu masjiduma keessa masjida keessa nama masjida salaataaf dhufu irratti godhama jecha. Wanti nu goone immoo gara galmaa baaneet nama masjida iyyuu dhufuu hin dandeenye karaa akka dildila ta'anitti akka gara masjida dhufuu taasisna. Akkasumas bakka imaamonni keenya hin geennetti lamaan wal qunnamsiisuu jecha shabaaba gara biraa ooluu fi akkasumas imaama masjida oolu sagantaa tokko itti kennuudhaan wal qunnamsiisuudhaan akkasitti shabaabota gara jaalala diin islaamaa akka qaban akkasumas namni hunduu aartiidhaan ta'ee yookaan immoo kennaa isaatiin kennaa rabbi isaaf kenneetiin diinii gargaaruu danda'a yookaan immoo diin islaamiif waa oolchuu danda'a jedhee akka yaadu sirriitti xiyyeeffannee hojjenneeti bu'aallee arganneerra jennee yaadna. Mashaallah hedduu ulfaadhaa galatooma warri waan kana yaaddanii bu'uuree waan kana bu'uureessanis jecha afaan dhaloota kan ittiin haasofsiisanii afaan dhaloota jenereeshinii ammaa kan ittiin haasofsiisanii afaan aartiiti. Gurabaan ammoo aartii dhaloota kan ittiin haasofsiisu aartii bifa bareedaa ta'een qabatee as dhufee jira. Akkasumas ammoo du'aatota bebbeekamoo ta'an kan sooshaal miidiyaa irratti bebbeekamoo ta'an hawaasaan akka wal arganii godhee jijjiirama guddaa fidee jira akka dhuunfaatitti wanni ani ragaa bahu. Akkasuma ammoo steejiin gurabaa guyyaa boruu sagantaa guddaa wahii magaalaa Shaashamannee irratti akka qabatee jiru odeeffannoo wahii nagahee ture. Mee waan sagantaa sanii hawaasa hordoftoota kennaaf akka nuu ibsitan barbaada. Guyyaa boruu akkuma beekamu sagantaa waltajjii Murkuz magaalaa Finfinnee irraa gara magaalaa Shaashamanneetti kan dhufu ta'a. Murkuz jechuun yookiis akkasumas gurabaan ilma isaati jechuun ni danda'ama. Ilma Murkuziiti. Kana sababeeffachuudhaan gara magaalaa Shaashamanneetti dhufaniitiin sagantaa guddaa sagantaa waltajjii guddaa isaanii kan itti gaggeessan ta'a. Murkuzii fi gurabaa wajjin ta'uudhaan jechuudha. Wajjin ta'uudhaan Murkuzii fi gurabaa wajjin ta'uudhaan sagantaa guddaa akka biyyaatti kan itti gaggeeffamu guyyaa dilbata guraandhala 8tti jechuudha. Guyyaa boruu jechuudha. Guyyaa boruu jechuudha. Daawwattoota keenya sagantaan gurabaa sagantaa steejii afaan Oromoo keessatti akka biyyaatti steejii qabnu guddaadha. Akkasuma immoo akka biyyattiitis kan qabnu steejiin Murkuz akka biyyattiitti steejii beekamaadha.
Isteejiin murkuzii fi gurabaan waliin dalaydee sagantaa akkamii dalaguu dandeettii waan jedhu kana guyyaa sagantaa gahee anummaan ofii kiyyaa dhuunfaa kiyyaa gargaaru cinqameera. Baay'ee fi mirkuz jechuun biyya kana keessatti sagantaa beekamaadha. Biyya kana qofa miti. Biyya kana alallee mirkuziin sagantaa beekamaadha. Waltajjiilee 30 olii kan gaggeessaa jiru biyya kana keessatti. Gurabaan illee immoo faanuma waltajjii kanaati. Faanuma waltajjii mirkuz kana biyya keenya keessatti waltajjiilee dhiibbaa uuman keessaa gurabaan isa tokko. Oromiyaa qofa keessaa miti. Akka biyyaatitti iyyuu biyyaan alallee sirriitti waltajjii hordofamudha. Kana jechuun immoo ilmatu abbaa yaamee jechuudha guyyaa boruu kana mirkuzii fi gurabaan gaafa walxiniitiin sagantaa guddaa akkanaa kana magaalaa Shaashamanneetti qopheessanii waltajjiin gurabaadha. Akkaataan inni jalqabee fi waltajjiin immoo yeroo ammaa kana haalli inni irra jiru haala olaanaa ta'uu isaati kan agarsiisu. Maaliif waltajjii mirkuz kun waltajjii akka biyya darbeetiin waltajjii namoota musliimaa hunda biratti beekamudha. Gurabaan immoo waltajjii kana danda'eetiin yookaan immoo abbummaadhaan magaalaa Shaashamannee gaafa fidu akka biyyaatti waltajjiin gurabaallee sadarkaa guddaarra jiraachuudha kan agarsiisu. Waltajjiin gurabaa murkuz irraa dhalatee murkuziin ofitti waamu jira. Kana jechuun immoo waltajjiin gurabaadha dhiibbaan uumuu isaa hedduu daran guddaa ta'ee deemeera jechuudha. Inshallah sagantaan guyyaa borii sagantaa hawwisiisaa fi sagantaa guddaa akka ta'u abdii guddaa irraa qabna. Keessummoota hedduu dhalleedha kan dhufu sagantaa kanarratti hirmaachuudhaaf akkasumas daawwattoonni illee iddoo garaagaraa irraa magaalaa Shaashamannee qofaa miti naannoo Shaashamannee guutuu isaarraa daawwattoonni yookaan immoo hirmaattonni hedduun akka dhufan abdii guddaa qabna inshallah. Inshallah sagantaan guyyaa boru jiraattota magaalaa Shaashamanneetiif naannoo Shaashamannee warri fagoo jirtanillee warroonni sagantaa murkuz gurabaa waliin ta'uudhaan magaalaa Shaashamannee irratti dhiyeessu irratti akka nu argamtan isinin jedha anis isin affeeree jira warri gurabaa immoo ana affeeran inshallah mee warri namoonni sagantaa boru guyyaa boru hirmaachuu barbaadan haala kamiin iddoon sagantaa eessa haala kamiin sagantaa kanarra hirmaachuu danda'an. Akkuma beekamu beeksisni xiqqoo tureera yookaan immoo bubbulee ture erga sagantaa kanaan namoonni goone kanaafuu karaa tikkeettiin isaan argatan illee magaalaa keessaan qofa osoo hin ta'in naannoo fi aanota Shaashamannee haga baatutti tikkeettiin akka adrees ta'u goonee jirra. Hasaasaa, Dodolaa, Nageellee, Hawaasaa, Alaabaa, Dillaa gooneerraa keessummoonni achi akka dhufan abdiin qabna. Warri magaalaa immoo isaantu abbaa cidhaa ta'echaa qopheessitoota akka sirriitti guyyaa boruu irratti akka nu argaman abdiin qabna. Iddoon isaa hoteela Jaaloo magaalaa Shaashamannee. Kanaaf sagantaa guddaadha kan qophaa'ee jiru. Baay'ee sagantaa gurabaa kanarraa yookaan immoo gurabaa jedhaatiin haasofna waltajjii isaanii kan guyyaa boru mirkuz ta'ullee qopheessitoonni sagantaa kanaa ijoollee gurabaa keessatti dagaaganiitiin yeroo ammaa kana gahanidha. Waltajjiin gurabaatii fi waltajjiin mirkuz waan hedduudhaan wal fakkaatanii qabiyyeen sagantaa isaan qopheessan daawaa isaan dhiyeessan haa ta'uuti nashidaalee isaan waltajjii irratti qopheessan haa ta'uuti qabiyyeen isaa jalqabarraa kaasee hanga ammaatti wal fakkaataadha. Wal fakkaataadha jechuun yerootti mata duree garaagaras haa ta'u garuu akkaataan gara uummataa itti gahan hedduu siistama mishaa kan diriirsanidha kan sagantaa kanneen lamaan irraa agarru. Mee iccitiin sagantaan kunniin akkanatti jaalatame erga eegalame waltajjiilee garaagaraatu jira. Ni beekna biyya keenya keessatti waltajjiileen garaagaraa yeroo tokko ol bahanii achi booda sagantaa tokko lama qopheessaniitiin achumatti kan dhaabsan hedduudha kan agarru. Garuu immoo waltajjiin mirkuzii fi waltajjiin gurabaadha. Kanneen hunda keessaayyuu ol baheeti kan mul'atu yeroo ammaa kana dheeraadhaaf walitti fufiinsa yeroo dheeraadhaaf kwaalitiin isaa dabalaa osoo gadi hin bu'in yeroo ammaa kana gahe iccitiin waan kana maalidha namoota biraatiif illee barumsa akka ta'u jechuudha. Iccitiin gurabaan bifa kanaan deemu isaa yoo jalqaba irratti akkuma beekamu dargaggoota quuqama diinii qabaniin akkasumas diiniidhaaf tattaaffii guddaa godhuu jiranidha. Kana sababeeffachuudhaan tattaaffii guddaa isaan godhaniin yookiin quuqama diinii qabaniin waan kana irratti gaafuma dura jalqaban gaafuma eegalan san irraa ilaa hanga har'aatti wantoota diiniif barbaachisu yookiin keessattuu dargaggeessa irratti bifa aartiidhaan gara hawaasaatti bahu irratti xiyyeeffatee kaayyoo ofii godhatee kaayyoo kahatee kaayyoo dheeraa kaayyoo gabaabaa osoo hin taane kaayyoo dheeraa kahateetiin kan dalagaa jirudha. Akkasumas
kaayyoo isaa irratti deemuudhaan ilaa hanga har'aatti osoo of duuban deebiin osoo kwaalitii isaan hin bu'in cinqamuudhaan sirriitti irratti dalaguudhaan quuqama guddaa dargaggoota keessa jiruun irratti hojjechuudhaan hagaan dhagahee jira. Kana boodas bifuma saniin osoo hin bu'in osoo hin qannasin bifa adda ta'een inshaallah haga fuulduraatti illee bifa itti deemuu. Inshaallah. Kanaafuu naafi an deebii obboleessa kiyya Suudees irraa wanti hubadhee maalidha? Hojii islaamummaa tokko gaafa hojjettu ikhlaasni barbaachisaadha. Quuqama diinii qabaachuun dirqama. Garuu mootii waan rabbiin qalbii kan kee keessatti beeku hojii tokko diiniidhaaf hojjettee gaafa kaatu achi keessatti beekamtii barbaadu achi keessatti immoo hojii saniin mallaqa argachuu yaadu ni jiraami. Namoota hojii akka kan keetti hojjetanii wal dorgomuudhaaf hojjechuu kana kanaan yoo deemtu rabbi illee fatanaa guddaa keessa nama galcha. Garuu immoo ikhlaasa guutuudhaan rabbiif qofa niyyatanii gaafa hojii seenan rabbi illee nama gargaara. Hojii isaanii irraa wanti hubanne guddaan tokko ikhlaasaan dalaguudha. Rabbiif jecha qofa jedhaniitiin dargaggoonni kunniin walitti qabamuudha. Dargaggoota kaayyoo qabanii dargaggoota quuqama diinii qabaniidhaan sagantaan kun kan qophaa'aa jiru. Kanaaf icciitiin guddaan isaa ikhlaasa qabaachuudha jechuudha. Sagantaan isteejii Gurabaa sagantaa musliimaaf qophaa'u keessattuu shababaanii yeroo isteejiiwwan fasaadaa hedduun biyya keenya keessatti bakka hedduutti dhiyaatan keessatti waan kana yaadanii waan kana yaaduu bira taranii immoo milkeessuun isaanii waan guddoo takka. Isteejiin Gurabaa yookaan immoo madarakiin Gurabaa magaalaa Shaashamannee irratti dhiyaatu fakkeenyummaa morkuziin kan jalqabe. Mee Gurabaan hoo yoom akka morkuziitti magaalaawwan garaagaraa keessattuu magaalaa Finfinnee isteejiin afaan Oromootiin dhiyaatu hedduu hin jiru. Magaalaa Finfinnee qabatee magaalaawwan biraa irratti dhiyeessuudhaaf yaada qabdanii yoom dhiyeessitanii? Akkuma beekamu akkuma sagantaan morkuz magaalota irratti deemeetiin waltajjii isaa gaggeessu. Gurabaanis bifa adda ta'een bifa isa fakkaatuun kana duras magaalaa Adaamaa irratti waltajjii tokko dalagee ture. Ammas fuulduratti magaalaa adda addaatti deemeetiin waltajjii isaa waltajjii keessattuu afaan Oromootiin naannoo Oromiyaa keessas ta'ee naannoo biraas bifa adda ta'een akka dhiyeessu kaayyoo qaba. Kana irratti hundaa'uudhaan waltajjiin garaagaraa Gurabaarraa fakkeenyummaa fudhatuudhaan kan eegalanis baay'ee jiranii bakka eegalanitti deemneetiin turgoonee bifa sanitti akka qabsiisa ta'etti qabsiifneetiin kan itti eegalsiisuuf ta'an kaayyoo keenya keessa kan jirudha. Kanaafuu Gurabaan kallattiidhaan qaamaan deemuu yoo barbaade yoo baate asiin dura Adaamaa deemamee jira. Waltajjii tokko irratti deemee Adaamaatti dalagamee jira. Naannoo biraarra deemaa immoo ekspiraansii isaa kennuudhaan sagantaa naannoo san fakkaatu isaan wajjin hojjechuudhaan isaan gad dhaabu keessatti illee gahee guddaa akka qabudha kan nu kaaste. Waan hedduu jajjabeeffamuu qabu sagantaawwan akkanaa sagantaan isteejii Islaamaa biyya keenya keessatti waan baratamuu qabu. Waan jajjabeeffamuu qabu hedduu ulfaadha galtuma isin jenna. Sagantaa keenya itti fufa sagantaa keenya kan keessummaadha adda hedduu akkuma waltajjii Gurabaadha daawwattoota keenyi noojiin bohaaraa jiran jenneetiin abdii kan qabnu maamee gara kan keettaa dhufume waltajjiin morkuz gaafa qophaa'u nashiidaas haa ta'u sagantaalee garaagaraa qindeessuun abbaa waltajjii sanii nuti hundinuu akka beeknu obboleessi keenya jaalatamaa Muhammad Farajidha. Mata duree filachuurraa eegaleetiin nashiidaalee garaagaraa walaloo qopheessuudhaan dabalate jechuudha. Kan Gurabaa immoo akka hundi keenya beeknu walaloo kan qopheessu walaloo qofaa miti yaadaloolleen yeroo hedduu maqaa kan keeti kan waliin ka'u gara dhuunfaa kan keetti dhufuuf deema. Kenna kan akkamitti argatte akkamitti immoo fedhii kan horatteetiin gara dalgaa kanatti seente kan jiru. Gaaffii ulfaataa na gaafatte akkuma amma jette wanti sagantaan Gurabaa irratti dhiyaatu yookaan immoo nashiidoliin Gurabaa irratti dhiyaatu hedduu isaa ni jechuu nama rakkisaa gara kiyyaa qofaa miti obboleewwan hedduutu waan kana irratti hirmaata. Bifa yeedallootiinis ta'ee walaleessuun illee aartii kanarratti hangafa kan ta'an akka obboleessa kiyya Imraan faatu guddaa hirmaata nagas maralee rooliin qabu haa ta'uti wantoonni aansha shaakallee hima jira sanniin akkamitti hojjetaa turte kanaan jette yoo kenna mana fakkaata ijoollummaarraa kaasee waa barreessuu yookaan immoo waa walaleessuu illee nan yaalaa ture sanumatu guddatee abdiit ta'eet kanaan ga'e na fakkaata. Hedduu garuu obboleewwan fi hangaftoota aartii qabaniin
obboleessa Imraan Faatiitu intan roolii guddaa taphata gurabaa irratti. Maashaallah. Naafi Ramaammee yookaan baay'ee maqaan isaa lammaffaan Raayyaadha. Maaliif Raayyaa akka jedhame illee meebii booda gaafachuu dandeenya. Gaaffii tokko gaafachuu ni barbaade. Gaaffii sun ta'in Maammeen erga nashidaa eegalee hedduu tureera. Bubbuleera jedhanii miti ree hedduu ture jira. Mee nashidaa kan waltajjii gurabaa qofaa miti. Atiin kan beekamtu nashidaan kan ka'e waltajjii gurabaa duras kan beekamutu jira. Ni beekna. Mee nashidaa sanirraa kan yaadatu jira laata? Xiqqoo na cinqaarta. Si cinquu barbaade sun ta'ini yeroo gaaffii akkanaa kan si gaafannu guyyaatu guyyaa keessan waan ta'eef. Erga jetti sagantaa gurabaa osoo hin jalqabiin durallee nashiidaalee garaagaraa hima yaallaa turre. Garuu kan yaallu afaan Amaariffaatiin ture. San keessaa kan yaadadhu meebii gurra uummataa hedduu keessa darbeera kan jedhu addunyaan badunyaan kan jedhu ture. San irratti xiqqoo gara uummataa kan seene. Achii booda immoo achiin durallee madrasaa yookaan immoo mana barumsaa irratti fa'a yeedalloo Raayyaatiin walaloo ofumaa barreessaati yeedalloo Raayyaatiin waan hujuuf akkasitti maqaan moggaanillee kan nama moggaafame Raayyaa jechuun san irratti dhufte. Achi booda garuu karaan hanqinni guddaan karaa afaan Oromootiin jira. Amaariffaan hedduu jira. Akkas waan ta'eef saniif gara aartii Oromiifaatti kan makamne. Sagantaa gurabaa irraa nashiidaan akkaan ofii kiyya jaaladhe kan jaaladhu malaknaa kan jedhu. Malaknaa Haazii Addunyaa kan jedhu. Mee daawwattoonni keenyin yeroo hedduu namoota ogummaa aartii kana qaban gaafa waltajjii kana irratti finnunaa fi waltajjii kana irratti yookaan immoo sagantaa kana irratti nashiidaa irraa eegan hamma ta'e tokko jechuudha. Daqiiqaa muraasa jechuudha. Daqiiqaa 10 takka. Nashiidaa hin jaaladhu nashiidaa isaa jalqaba irra jedhanii fi malaknaa Haazii Addunyaa ta'etu gurabaa irra dhiyaate illee nashiidaa hedduu hawaasa keessatti gurra hawaasaa jirtudha. Inshallah lamaan keessaa. Kan maal fedhaa beektaa lamaanuu akka jedhu barbaade maaliifi nashiidaan isaa kan jalqabaa sun addunyaan kan jedhu sunis nashiidaa hedduu hawaasa biratti jaalatamaa turedha. Yeroo san munshidoonni keenyin biyya kana keessatti hedduu muraasa turan. Maammeen isaan muraasa keessaa tokko ture yeroo sanitti jechuudha. Eegaleetiin addaan kute malee jechuudha. Mee nashiidaa san nu yaadachiisme kama jalqabaa kan keessan achi booda gara malaknaatti jechaana. Ani yeroo hedduu waa barreessuu malee sagalee akkasuma illee hin qabnu. Nama bakka namni hin jirreetti yookaan immoo bakka namni weellisuu hin jirreetti yoo ta'e malee jechuun kiyya namni ogummaa aartii nashiidaa qabu hin jiru. Hin jiru as keessa nam tokko hin jiru. Nutis hin jira warroonni kaameraan hojjetan kunis namoonni nu duuba jiranis hundinuu ogummaa kana keessa warra hin jirredha. Hin saarfatiin dirreen kan keeti. Maarree kamaa walaarra yoo jalqabnu addunyaan badunyaan kan jedhudha. Addunyaan badunyaan addunyaan badunyaan addunyaan badunyaan ያለ ነገር በሙሉ ጠፊ አላቂ ነው ብሎ ፈርዷል ጀሊሉ አዱኛም በዱኛም ያለ ነገር በሙሉ ጠፊ አላቂ ነው ብሎ ፈርዷል ጀሊሉ ነቢየ ነገሩን ትንቢታቸው ጠቅላላ አዱኛም በዱኛም አዱኛም በዱኛም አዱኛም በዱኛም ያለ ነገር በሙሉ ጠፊ አላቂ ነው ብሎ ፈርዷል ጀሊሉ አዱኛም በዱኛም ያለ ነገር በሙሉ ጠፊ አላቂ ነው ብሎ ፈርዷል ጀሊሉ nashiidaa kan ni yaadadha almost waggaa 8 dura natti fakkaate yoo dogongoruu baadhe jechuudha nashiidaa hedduu tureera ogummaa aartii keessa nama warroota hangafaa keessa turanii garuu hojiin islaamummaa kun bal'aa ta'uu isaatiin wal qabateetiin hawaasa naannoo isaa biratti wantoonni hin hanqatan jiru hojjechuudhaaf jecha ogummaa aartii kana ofii qajeelatti hirmaachuu keessa darbeetiin namoonni biraa akka itti hirmaatan taasisuudhaan hojii biraa irratti xiyyeeffateetiin maammeen koo hojjetaa ture mee osoo maammee irraan bahin ammas waltajjii gurabaatti dachaaneetiin waa'ee nashiidaa malaknaa Haazii Addunyaa kan jedhu kana maammeenis kan kallattiidhaan
keessatti hirmaate kana nu himeetiin amma booda in cinqaaraan akkuma arginu hollachuu jalqabe maammeen nashiidaa jedhe jennee nan istuudiyoo waan jirutti fakkaate kana qofa jenneetiin sirraa buuna. Suudii atis nashiidaa jetta qophaa'e. ملكنا هذه الدنيا قرونا ملكنا هذه الدنيا قرونا ملكنا هذه الدنيا قرونا ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا. yeroo hedduu walaloo kana hin barreessa malee battaluma dagadha. Kunniin si qofaa miti warroonni ogummaa keetii kana keessa jiran keessattuu yaadaloodhaan wal qabateetiin nashiida tokko gadhiisaniitiin booda waltajjii gubbaatti baanii gaafa nashiida san jedhan warroota odeensii isaaniitti iyyuu nashiida san yaadaloo isaaniitiin sirriitti bareechee jedha malee yeroo hedduu isin biraa waan akkanaa kana jalqabuma gadhiistan malee achi booda dhageeffattan natti fakkaatanaaf. Obboleessi keenya anas irraa dhugaa maammeen hedduu si cinqu jiran fakkaata. Inshaallah daawwattoota keenya ammoo wanni hedduu wanni isa hubachiisuu nu barbaadu takka sagantaawwan isteejii dhihaatan sagantaawwan atan sagantaan kunu sagantaan siimboo yeroo hedduu isin daawwattan kuni warroota as bira taa'an kana qofa osoo hin ta'in warroonni sagantaa kan akka bareedaniif kaameeraa duuban jiran hedduudha. Fakkeenya fudhachuu dandeenya jechuudha gurabaa warroonni sagantaan gurabaa akka bareedu kwaalitii isaa eeggatee akka kwaalitii isaa dabalaa deemu godhan warroonni sagantaa san duuba jiran isaan kanneenii fi obboleewwan biraas jiranii sagantaan tokko dalagamu namoota isaan duubaan sagantaa san duubaan jiran namoota jajjaba jira namoota isteejii san gubbaa dhaabatan qofa osoo hin ta'in akkasitti gochuu barbaachisaadha jechuudha barbaade. Yaada bareedaadha kan kaafte sagantaan kamiyyuu gaafa qophaa'u duuba isaatti hojii gurguddaa fi hojii obsa nama fixachiisan hedduutu jira. Waltajjii gurabaa irratti illee wanti arginu kana dhiyeenyaanis waan beennuu fi waltajjii kana qopheessuudhaaf gaaf yaaddu ji'a tokko ol cinqii guddaa keessatti guyyaa tokko daqiiqaa yookaan immoo guyyaa walakkaadhaaf kan namootaaf yookaan namoota gaafsan dhufaniif dhiyeessitee deemtu achi duuba garuu dadhabbii guddaa fi aarsaa guddaatu kafalameetiin kan as gahe obboleewwan keenyan fuulduratti funneetiin gaafii deebii waliin taasisuun kun immoo guyyaa boruu sagantaa murkusu qopheessuudhaaf ji'a tokko dura sochii eegalaniitiin yoo rabbi jedhe guyyaa boruu sagantaa bareedaa qopheessuudhaaf kan deemaa jiranii rabbiin nu haa gargaaru saganticha kana mee gara obboleessa kee Suudiisiitti dhufa waltajjiin gurabaadhaa waltajjii 10 ol qopheessitanii jirtanii waltajjii kana qopheessuudhaaf immoo bu'aa bahii hedduu keessa dabartanii mudannoolee garaagaraallee keessummeessitanii jirtanii waltajjii 14 maamee 10 ol jechuun 14 achuma keessa galaka 14 maaliif isteejii 14 qopheessuun kaatirraa gattisan qopheessuun aarsaa gamii akka fatu galatoomii naaf kolchillee isinis naaf kolcha dhugaadha waltajjii tokko qopheessuuf hedduu aarsaa guddaadha kan kafalamu mee Suudii waltajjiilee gurabaa qophaa'an kanneen keessaa kan ati sirriitti yookaan nashiidaa isaas ta'uu ni mala tokko keessummaan isin waltajjii kanarratti affeertanis ta'uu ni mala lama gahee ati waltajjii san qopheessuudhaaf gaheen ati mataa kan keetii yookaan dhuunfatti gaheen ati ta'uu ni mala kanaan wal qabateetiin waltajjiin ati sirriitti jaalattuu fi waltajjiin ati yeroo kamiyyuu sammuu kan kee keessaan banne waltajjii kam ture? Waltajjii gurabaa 14 irratti illee argamu baadhullee xiqqaatee gara 10 irratti hirmaadhee jira. Kana keessatti gaafa waltajjii dhiyeessaniitiin isteejii akkana kanarratti qophii adda addaa dhiyeessan more of warri qopheessu kun booda irratti argamalee guyyaa saniitti cinqama guddaa keessa ta'a. Waltajjii kun milkaa'inaan akka dhumatuuf guyyaa saniitti namatti mul'atu booda viidiyoo ta'ee wantoota adda addaatiin ta'ee bifa saniin fiidbaakii garaagaraa ta'een bifa saniin argama. Hundinuu bifa milkaa'aa ta'een kan gaggeeffamee ture. Achi keessatti kaan irratti hin hirmaanne akka tasaa ta'e waltajjii 10ffaan fakkaata. Waltajjii milkaa'inaan yookiin bifa gaarii ta'een bifa adda ta'een xumurame jedheetiin kan yaadu isa san jechuudha. Mudannoo hin qabdu jira achi keessatti. Fakkeenyaaf gahee hojii siif kenname wal qabateetiin fiizikaalni isaas akkuma argitu seekiriitii illee ta'uu ni danda'a. Gaafa seekiriitii ta'e immoo balbala dhaabbatu namoota garaagaraatu dhufuu danda'a. Akkanatti qabeetiin deebisuus ni mala. Kana wal qabateetiin mudannoo qabdaa laata? Mudannoo akkasitti hin qabu. Gaafa
maatiin gurabaa gara gurabaatti dhufutti bifa sanii osoo hin taane bifa gaarii ta'een bifa haala mijataa ta'een haala mijeessinee fi akkasitti isaan taqabballee keessummeessinee geegessina malee bifa ol fuudhanii darbu. Sagantaawwan isteejii kana yeroo dhiyeessanii mudannoo hedduu nama mudata. Mabraatiin baduu fa'a jira, isteejii maayikiin diduu fa'a jira, maayikii keessummichatti kennitee maayikiin diduu fa'a jira. Mudannoo hedduu jira. Mudannoowwan sanniin keessaa yoo mudannoo qabaattanii nu kaastan inshaallah irraa dhaggeeffannaa. Yookaan immoo gaafa gaafii kennaa itti aanutti irraa maammee. Carraa kana maammeedhaaf haa kennu. Maammeen mudannoo qabaachuu danda'a. Sagantaa guddaa guyyaa boruu dhiyeessuudhaaf isaan amma biiziidha. Hedduu sa'aatii irraa fudhachuu hin qabnu. Wanti hedduu sitti tolu garuu sagantaan waltajjiin gurabaa kanas dabalateetiin waltajjiilee isaan qopheessan guyyaa sirnaa san guyyaa akka boruu kan sagantaa hunda xumurataniitiin qophaa'anii kan eegan. Kana malee sagantaan haadha jedhaatiin wanti haaroo hojjetamu jiru jechuudha. Dursa hojiin hojjetamee dhumata. Milkaa'inni waltajjii gurabaa kanallee isa jedheetiin yaadaan hojiileen dursaniitiin kan raawwatan tikeetis haa ta'u qindeessiin waltajjii haa ta'u sagantaalee qindeeffachuun haa ta'u wanti hundinuu guyyaa lama sadii dura dursaniitiin kan dhumatanii kan hunda xumuraniitiin hawaasa kan eegan jechuudha. Guyyaa gaafa san kan eegani. Kanaaf wanti hedduullee biyyi isaan godhu hin jira jedhee yaadu ekspiraansii isaa waliin qabu keessaa kan ka'e maammee mudannoo sagantaalee yeroo qopheessitan hojjetan keessatti fakkeenyaaf ati aartii irratti yeroo hedduu kan dalagdu nashiidaa istuudiyoo galchitanii fa'aa isin jala turullee ni mala akkasiin barbaadanitti isin ta'uu malee ni mala muushidoon illee akkasiin barbaadanitti isin dhufuun dhabuun ni mala yeroo hojii hojjettan immoo namoota hojii hojjettan wajjin miira keessa illee galuun ni mala booksiin illee wal qabuun ni mala kun waan amala waltajjiin waan ta'eef jechuudha kuni garuu wanni dhaaf inni booksii wal qabu gaafa jedhu achi booda diina walitti ta'uu sun ta'in booda wal hammataniitiin kan deemanii mee mudannoo kana wal qabateetiin kan yaadattoo jiraatame. Anas yoo ta'e natti. Akkuma jetti sagantaa irratti sagantaan dura akkuma beekamu suuraa waliin goonaa achi booda immoo gara hojii yoo seennu namni amala garaagaraa qaba. Akka qaama tokkotti hojjenna jechuun wal dandeessee osoo iyyuu akka qaama tokkotti taanee akkasitti hojjenna. Yeroo hedduu yoo sagantaan dhumatee kun bakka sagantaan dhumateeraa keessummata wayita gaggeessinu manni yoo kaka'ee galuuf ta'u bakka nu akka gooliin galee warri taphattoota wal hammatanii jiran akkasitti bakka moraaliidhaan ofirraa gaggeessine jennee akkasitti bifa isaanii miira isaaniin gammachuu guddatu nu dhagahama keessummaan nagaan dhufee sagantaa sana daawwateeti wayita gaggeeffamu jecha. Wanti sun na jalaan badu akka mudannootti guyyaa tokko mana istuudiyoo sagalee wayii hojjetaa turre achi sagalee san irratti maal naan jedhee nashiidaa sana biriin jechuun qarshii kafallee hojjenna namichi istuudiyoo hojjetu yookaan immoo miksii ka godhu sun yoo sagaleen kan kee xiqqoo gara Alii Birraa kana dhiyaataa yoo muuziqaa Alii Birraa hojjette antolaan si hujaanaan jedhe lakki kana tolaan naa hojii waa akka isaa yoo hojjette tolaan si hujaan ispoonsara si taanaan jedhe ispoonsaraan qileen nagalchuutaa jedhe mudannoo hedduutu jiraata maammii akkuma kaasee waltajjiileen obboleewwanii qophaa'an yeroo hedduu akka salphaatti miti ka qophaa'an odeensiin hedduun gaafa guyyaa waltajjichaa dhufu sagantaa qophaa'u kana qofa ilaala malee duuba isaa maaltu ture kan jedhu aanalaayiz godhuu hin danda'u. Hedduu ulfaataadha cinqii hedduutu keessatti darbaa yeroo nyaata isaanii dabarsuu ni malan hirriba hirrafanii mallaqa isaaniitti baasanii waan hedduu aarsaa godhaniitiin kan dabarsanii garuu immoo kun hundinuu darbee keessummaan kan keessatti dhufeetiin nagaa gaafa sirraa galu akkuma maammiin jedhee gammachuun sitti dhagamu gammachuu guddaadha. Waltajjii irraa sagantaan keenya xumuramee jira kan jedhu erga ibsamee fi daawwattoonni yookaan immoo hirmaattonni sagantichaa dhufaniitiin saganticha daawwataa turan gaafa nagahaan teessuma isaaniirraa ka'anii iddoo dhufanitti deebi'uudhaaf sochii eegalan hedduu si gammachiisa beeki. Kun amala waltajjii hundaa keessa jiru. Maammi warroota sagantaa gurabaa dhiyeessanii fi sagantaawwan gurabaas ati itti dhiyeenyaan beektaa. Sagantaa meeqa irratti hirmaatteertaati? Sagantaa hedduu irratti hirmaadheeraan.
tarii ammoo asirraa magaalaa Finfinnee irraa kaatee yeroo hunda hin deemta. Ni deema. Atummaanuu mudannoo dhabdaa? Hiyyaadha akkasitti akkuma baay'ee gaaffii mudannoo kun gaaffii hedduu nama cinqu hiyyaadha iyyaan. Hayyee bareedaadha turtiin obboleeyyan keenya waliin goone bareedaadha akkuma daawwattan kana. Inshallah sagantaan keenya gara dhumaatti geennee jirra. Yoo ammoo warroota sagantaa kana sagantaa gurabaa dhiheessitan kana keessatti isin cinaa dhaabbatan qaama dhuunfaadhaanis ta'ee gareedhaan warra galateeffachuu barbaaddan nama galateeffachuu barbaaddu yoo jiraate inshallah carraa isinii kennine sagantaa keenya goolabnu ta'a. Isin lachinuu yaada garaagaraa qabaachuu dandeettanii namoonni yookaan immoo dhaabbanni qaamni galateeffatan mootummaas ta'uu ni danda'a qaama dhuunfaa namoonni galateeffatan jiraachuu ni mala isin lachiifuu carraa isinii kennina maamilraa eegalame. Bareeda namoonni an galata galchuu barbaadu akka dhuunfatti hin jiru yookaan immoo akka dhuunfatti osoo hin ta'in tiimiin keenya maraa bifa obbolummaa bareedaatiin yookaan immoo akka qaama tokko ta'eeti sagantaa kana hojuuf namni tokkollee jechuun ka galata hin qabne hin jiru hundi obboleewwan kiyya yookaan immoo waan hojii kanarratti obboleewwan hirmaatan hunduu galatoomaa jechuu barbaada. Lammaffaa immoo uummata nu amaneeti sagantaa bareedaa hojanii jedhaniiti akkasumas qarshiiyyuu kaffalanii nu abdatanii qarshii kaffalaniiti dhufanii sagantaa kana daawwataniiti gammadanii deebi'an yeroo maraa maamilaan keenya uummata nu kabajanii dhufan hunduu galatoomaa jechuun barbaada. Mashallah. Isinis galatoomaa. Sudii gara kee dhufa. Ayyee. Ana biras akkuma maamii bira kinraaya. Har'a kaas dhufnee nu lamaanii sagantaa waltajjii kana dhiyeessuu deemu obboleeyyan baay'ee sagantaan kun akka galma ga'uuf nu wajjin taanee akka qaama tokkotti akkasumas akka obboleeyyaniitti wajjin dalagu baay'eetu jiranii isaaniin galatoomaa jechuu barbaada. Akkasumas hawaasa magaalaa Shaashamannee waltajjii kana qopheessinee irratti dhufanii hirmaatanii bifa gammachuudhaan nu jajjabeessanii har'aan nu ga'an ammas galatoomaa jechuu barbaada. Akkasumas ustaazotaa fi imaamman magaalaa Shaashamannee galateeffachuu barbaada. Galatoomaa. Isinillee galatoomaa waltajjiin isin qabatanii deeman kun waltajjii hawaasa jijjiiruu sagantaa daawwan waltajjii irratti gaggeeffamu waltajjii aartiin keessatti dagaagu maaliif aartiin kun qabeenya islaamaa kan duriiti bakka baddeetti qabaara jechuudha akkuma rasuulli keenya alayhi salaam nuuf dhaamanii kanaaf isinillee hedduu galatoomaa hawaasni magaalaa Shaashamannee illee akkuma isin jettan hawaasa hedduu galatoomuu qabu maaliif sagantaa keessan kana amanii yeroo yeroon hawwiidhaan eegaa sagantaa kana hirmaachuudhaaf isin cinaa dhaabbachuudhaaf qaamota isin gargaara turan keessaa hawaasni magaalaa Shaashamannee isaan tokko hawaasni magaalaa Shaashamannee illee hedduu haa galatoomuu jenna qabxiin dabaltanii jiran sagantaa keenyaa xumuru. Marratti miilaan miidiyaa sagantaa gurabaa jalqabaarraa kaasee tokkoffaarraa kaasee nu waliin ture guddaa galatoomuu ammallee fuuldurallee waliin waan guddaa hojjenna jenneeti galatallee asumaan isin galchina. Inshallah hedduu galatoomaa isinillee daawwattoota keenya sagantaan keenya kan siimboo keessummaadha kana fakkaatu ture sagantaan keenya siimboo itti fufaa turtii gaariin jedhu.